And I understand that you're a minority and there's haalli amma intarneet irra deemaa jiru daranuu fokkataa jira. Namuu beekamaa ta'uudhaaf maqaa fedhe moggaafateen YouTube, Facebook fi WhatsApp gubbatti bahuudhaan islaamummaan hamtuudha yookiin ammoo ergamaan isaanii hamaadha jedhaa viidiyoo waraabutti seenee jira. Namoonni akkana godhan lakkoofsaan muraasa akka ta'an ni beeka. Aqliin isaaniitis dadhabaadha. Isaanitti dubbachuun hedduu nama jibbisiisa. Kanaafuu isaanii waa jechuurra namoota biraa barsiisuun barbaachisaa ta'e natti mul'atee jira. Isaa fi Muhammad lamaanuu irratti nageenyaa fi rahmanni Rabbi haa jiraatu. Sababni isaa isaan lachuu nabiyyi Rabbiiti. Waan kana ta'eef isaan lachuun hin kabaju. Namoota dachii tanarra miila lamaan dhaabbatanii deeman keessaa namoota sadarkaa duraa irra jiran. Jalqaba irratti wanti isaan maqaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittiin xureessuuf yaalan intala umriin xiqqaa fuudhe jecha jedhu. Wanti ani isaaniin jechuu danda'u. Amantiin ijoolleen heerumaaf hin geenye dirqamsiifanii akka hin heerumne dhoorku islaamummaa qofa. Suuratun Nuur ayata 59 fi suuraan isaa ayata 6 irratti ilaalladha. Dhugaan jirtu yeroo garagaraatti naannoo garagaraatti haala garagaraa keessatti umriin intalti takka heerumaaf itti geettu garaagarummaa qaba. Kutaalee Ameerikaa garagaraa keessatti garaagarummaatu jira. Kutaalee Ameerikaa keessaa kan ijoollee durbaa umrii 13, 14 fi 15tti akka heeruman hayyamutu jira. Eegas umrii kamtu heerumaaf ta'a jettanii yaada dhiyeessitarree garaagarummaa qabaata. Yeroo hedduu isin Nabi Muhammadii fi Nabi Isaa waan wal dorgomsiisuu yaaltaniif mee isinumaaf jecha waa'ee Isaa alayhi salaam haa ilaallu. Dubartoota filatamoo Rabbiin dachii tanarratti uume keessaa Maryam isii takka. Isiin haadha Nabi Isaa alayhi salaam. Maryam Yoosefitti gaafa umriin isaa 90 itti heerumte. Isiin gaafa san umriin 12. Waan kana keessa rakkoon takkallee akka hin jirre hubachuu qabdan. Haala garagaraa keessatti yeroo garagaraa fi bakka garagaraatti yeroon ilmi namaa guddatee bakka gahu garaagarummaa qaba. Yeroo fi naannoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keessa jiraataa turan san yeroo nuti amma keessa jiraataa jirru wal dorgomsiisuu hin dandeenyu. Har'aan tana iPhone fi air conditionerii qabna. Yeroo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garuu ilmi namaa gammoojjii ho'aa jidduu jiraataa ture. Kanaafuu haala lamaan kanneen wal bira qabuu hin dandeenyu. Wanti nuti beekuu qabnu kabiraa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saahira ulaleessaa jedhamaa yeroo dheeraaf waggaa 1400 maqaan isaanii xureeffamaa ture. Haa ta'u malee haga bara 1905tti waa'een fuudha Aishaa kun kaafamee hin beeku. Sababni isaa namoonni yeroo san jiraataa turan aadaa yeroo sanii waan beekaniif. Namoonni yeroo sanii saffisaan guddatanii bilchaatan. Dubartoonni yeroo sanii akka warra ammaa kanaa miti. Qabxiin biraa kan isin fiddan haadha warraa hedduu qaban jedha. Dura mee kitaabuma keessan dubbisaa. Abrahaam haadha warraa meeqa qaba? 2 qaba. Saaraa fi Hajar. Nabi Suleymaanoo haadha warraa 700 fi sanyoo 300 qaba. Qeeqni gama kanaan islaamummaa irratti godhamu baramaadha. Garuu xiyyeeffannee yoo ilaallu silaa waanuma qeeqaaf maluu miti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haadha warraa hedduu fedhinnaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf fuudhan yoo ka jennu taate dogongora dubban. Yeroo isaan islaamummaa barsiisuu jalqabanitti gosti isaanii dubartii akkaan bareedduu taatee fi kan namuu jaalatu akka fuudhan yaada dhiheessaniifi turan. Isaan garuu yaada kana irraan fudhanne waan hin fakkaanne dubbachuutti jirtan. Haadha warraa isaan fuudhan keessaa isii takka malee hundi isaaniitu warra duraan heeruman yookiin ammoo warra jaarsi irraa du'e. Akka isin jettan san Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama fedhinnaa ofiitiif jecha jiraatanii miti. Nama dubartoota jaarsi irraa du'ee nama isaan kunuunsu hin qabne garaa laafan. Nama hawaasa isaaniitiif akkaan yaadan turan. Qabxiin biraa kan hubatamuu qabu amantii dubartii takkaa ol fuudhu dhorge islaamummaa qofa. Dandeettiin keessan gama humna qaamaatiin maallaqaan xiinsammuun yoo jabaa hin taane jaartii takkaa ol fuudhuun isin irratti dhoorkaadha. Osoo dandeettii kana hunda qabaattaniyyuu qabeenyaan fi humnaan jabaa osoo taataniyyuu yoo dubartoota san jidduutti akkamitti haqa dalaguu akka qabdan hin beekne ammas niitii takkaa ol fuudhuun isin irratti haraama. Isin waa'ee zinaatis haasa'uu barbaaddan. Ameerikaa keessatti dargaggoonni 30 hanga 60 jiran rakkoo kana keessa jiran. Adabbiin warra zinaa irratti hirmaate irratti raawwatamus isin yaaddessa. Garuu islaamummaa keessatti adabbiin zinaa irratti godhamu akkaan xiqqaadha. Adabbii kana raawwachuudhaaf ragaan barbaachisu akkaan jabaa ta'uu isaa irraa kan ka'e. Adabbii kana raawwachuun rakkisaadha. Yoo xiqqaate namni 4 ragaaf dhihaachuu qaba. Namoonni kunniin ammoo yeroo zinaan raawwatamu san dirqama ija isaaniitiin arguu qaban. Yeroo tokko sahaabaan tokko dhufee ani zinaa hojjadhee jira jedhe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati rakkoo wahii qabdaa na biraa deemi jedhanii ari'an. Namichummaan sun deebi'ee ani zinaa hojjadhee jira. Adabbii isaa argachuu barbaada, of qulqulleessuu barbaada jedhe. Seerri adabbii zinaa kun namoota miidhuudhaaf kan qophaa'e miti. Namoonni akka karaa sana irra hin deemne dhoorkuudhaaf qophaa'e. Adabbiin akkanaan jiraa isaa eega beekaniin booda akka waan sana irraa fagaatan barbaadameeti. Wanti biraa kan isin kaaftan jihaada. Kitaabni keenya waraanatti naman ajaju jettanis har'a yeroo gara manaa deebitan Salamuun 37 ilaalaa. Kitaaba san keessatti barreeffama nama suukanneessu hedduu argitan. Islaamummaanis jihaada ni barsiisa. Waan kanarraan qaanfanne. Isin yeroo haasoftan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takkaa rakkifameen beeku jettan. Dhugaan jirtu garuu nuti akkaan rakkifamnee turre. Sahaabonni ergama Allah sallallahu alaihi wasallam hedduu rakkifamanii jiran. Sahaabota dubartootaa keessaa Sumayyaa radiyallahu anha qaama isii kan saalaa keessa waraanamtee ajjeefamte.
sababni isaa waan isin rabbitti amanteef waan rabbii tokkicha qofatti amanteef namoota gurraacha keessaa namni jalqaba islaamummaa qeebale Bilaal ibn Rabaah radiyallahu anhu inni gabra habashaati akkuma islaamummaa qeebaleen mirga namoonni isa fakkaatan argatanii hin beekne argate kanaaf ammoo hedduu rakkifamee jira namoonni bifaan gurraacha Ameerikaa keessa jiran dhihuma kana akka namaatti lakkaawamanii mirga argatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waggaa dheeraaf eega rakkifamaniin booda eega yeroo dheeraaf miidhamaniin booda Rabbi Qur'aana keessatti warri miidhame ofirraa akka deebisu hayyame kunis ofirraa deebisuu qofaaf kun eega muslimtoonni hedduu ajjeefamaniin booda islaamummaan mirga keetiif akka dhaabbattu si ajaja Qur'aana keessatti namoota dhiiraa dubartoota akkasumas ijoollee miidhaman hamtuu irraa eeguuf jecha jihaad akka goonu ajajamne islaamummaan namoota waraana irratti hirmaatan irratti dirqama kaahee qaba muka muruun dhoorkaadha manguddoota tuquun dhoorkaadha daa'immanii fi dubartootas tuquun dhoorkaadha akka nuti adabaa fi seera waraanaa qabnu kana isin hoo qabduu laata mootummaan keessan xayyaara nama hin qabne namoota nagayaatti erguun ibidda roobsa ijoolleen Liibiyaa sababa xayyaara keessaniitiin duyda isaanii garagalfachuu hin dandeenye xumura irratti akkaataa rasuulli sallallahu alaihi wasallam itti du'anillee irraa haasa'uu barbaaddan dhugaadha yeroo du'an san bakka awwaala kiyyaa gara bakka ibaadaa hin jijjiirinaa jedhanii jiran sababni isaa namoonni akka isa gabbaran waan hin feeneef dhaamsi islaamummaa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gara gooftaa jijjiiruu miti daangaa dabarsinee isaan faarsuu miti yeroo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam du'an san sahaabonni dhaabbatanii deemuu dadhaban dubbachuunis itti ulfaate waliinis haasa'uu hin dandeenye arrabni isaanii ni lugaamame gariin isaanii du'a isaanii amanuu dadhabanii haga hin duune jechuu gahan waan san fudhachuun hedduutti ulfaate garuu isin as baatanii waa'ee du'a isaanii irratti baaccan baay'ee nama qaanfachiiftan akka amantii keenyaatti amantii namoota biroo arrabsuun dhoorkaadha isin garuu waan nuti amannutti baaccan hamileen keessan hagam gad bu'aa akka ta'e beeksisa namoota viidiyoo kana laaltaniif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkam akka turan akka beektan barbaade waan jarri sun jedhan hin fakkaatan isaan nama dachii tanarra miila lamaan dhaabbatanii deeman keessaa sadarkaa duraa irra jiran kitaaba isaanii dubbisaa seenaa isaanii qoradhaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama akkamii akka ta'an yoo san qofa beekuu dandeettan galatoomaa jazaakumullahu khairal jazaa Read his life, read his seerah, you would see for yourself what kind of man Muhammad, peace be upon him, was. Thank you. Most controversial video that I've ever done would have to be the challenge. It's beginning to get really boring. It's like whoever wants to get famous so they can go ahead and make a video on YouTube about the evil side of Islam or the evil prophet Muslimni tokkummaa yoo gamtoomanii galma keenya mafajaa nabiyyaa gargaartaa booliyantii mafajaa. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خبجمتوتا هنقفتوتا خيّة في جالتمتوتا بليين خيّة اسن هنداو نجي إسلام ماتينين اسن سمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيني رحمنني في بركة ربي اسن الرهاجراتو. ما تدورين هاسو خيّنا خقلقل عراه تقوم ما أمة مسلمة جاء هاسو نخن هاسو كان برباتسا خاداتي في هاسو نمدجسيسو تكاو نما خخاسو وانتي برباتسا تيف أمة مسلمة جدو تقوم معنا كان جر الرتي مسلمة هون دبيرا غراغر ما وان نجر بجتشا ما تدوري أكام برباتسو ته وانتي ما تدوري أداته هفيس أكو مين رهدون خيسانو بيتانيتي هاسو نخي رهدون دعوار رتي تييفتا جتشون وروتا مسلمة انتهين الرتي تييفتا akkasumas musliimoota irratti illee ni xiyyeeffata yeroo hedduu ana haasoo gosa lamaan kan gosti takka amantii wal cinaa qabanii walitti ilaaluu takkaa'u comparative religion fakkeenyaaf wal fakkeenya islaamummaa fi hinduizimii wal fakkeenya islaamummaa fi kiristaanummaa
نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتابنا هندو خيستي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتابنا منتي الدنيا غرغرا خيستي يسوس غوفتادا يسوس نجيني راجراتو فنفامي جرا وانجو في حاسو يدو خوانا كنا خنرتين تيفد حاسوني كنا خنين يفنان ساني خدرا نموت مسلما تهين الرتي تهوس واي اسلام مره بكم سيساني فخنو في بكم سامنتيلي الدادا والبرك ابني لالو خيساني فكنو تهوس نموني مسلمات اللين اكور مسلما تهين الرتي داوا غدنيف هدودي سان فيدي جرا تنافو جرالچو تي في جچودا متى دورين امنتي والچنا قبني لالو خن جرالچو رتي تيفتا ور مسلما تهيني واي اسلام مره بكم سخنا في ور مسلمات فمو اكاتا امنتيلي والبرك ابا داوات غدن الرتي بكم سخناف جچودا حاسوني خيو غستي برا خنين كنو اماس دموتا ويتوارت يوخين حاله يرورت وندا خنكا ميديان اسلام مارت دولو فارت تيفتا فكينياف اسلام ما خيست دم مرغد برتوتا تكاهو غرين نما يرون اماتون يرو ساينس في تكنولوجي وان تاتف اسلام ما يرون سي دبرتي جرت يوخين دلوم تجاني يادن تنافس بروم سمتا دوره قرآن في ساينس اميا جورتين خن حاسوني خي خلما فاخونيس ورلا چوتو يفنا خيسا گلچ جچون مسلموني واي مرغدو برتوتا اسلام ما خيست نيبرن واي فيا واي ساينس في امنتي اسلاماتي سكا بيخن سان غرغار جچودا اكسمت اللي اماس اسلام ما امنتي ساينساوا كتاته قبطي وان غغاري هدو في حق امنتي داني وبتن ولما غلطي مسلموني نس برنو ترار كتن جچودا hangaarratti haasawni nam musliimoota qofaaf jee khobatti qopheessee dhiyeesse akkanti kaadha inumaatu hin jiru jechuu dandeenya fakkeenyaaf mata duree quraanni hubannoo wajjin dubbifamuu qaba joo irratti namoonni gariin quraana hubachuun barbaachisaa miti waan jaaniifiin mata duree akkanaa kanarratti xiyyeeffadha ammaas mata duree da'awaa moodii gamiinsa joo irrattis barumsa kanneeti. Morning, Mr. Zakir Naik. My name is James Timani. Akkam bulti obbo Zakir Naik. Maqaan kiyya James Timani jedhama. Waan duraa hojii amma asitti hojjetuu jirtu tanaaf si galatoomfachuu barbaada. Waan hedduu asirraa akka baradhullee abdii qaba. Gaafiin kiyya qabxii kee sadaffaa irratti hundaa'a. Yoo naa eeyyamte an gaafii sadii qaba. Qabxii kan kee sadaffaa irratti deebiin ati kennite xiqqoo namatti ulfaata. An gaafii salphata si gaafachuu fedha. Yoo waan shororkeessummaa dubbattu, yeroo waan islaamummaa dubbattu ilaal duub an gaafii qajeeltu waan si gaafachuu jiruuf deebiillee qajeeltu sirraa barbaada. Wanni Paakistaanitti, Iraaqitti, Afgaanistaanitti mudachuu jiru annam miidhuu fi mitka waan kan dubbachuu jiruuf akkanatti hin mufannellee abdii qaba. Garuu oduu irratti yoo dhageettu dubartiin tokko osoo ijoollee isiitiif soorata tolchuu jirtu namni wayii boombii hidhatee dhufee osoo dhoosee ajjeese anas biratti gaafii salphata akka si gaafatu barbaada. Waani sun islaamummaa moo naminuu islaamummaa akka dansaa hin hubannee fi namootattuu islaamummaa irratti ilaalcha mataa ofii qabaa jenna. Yaa abboo ammallee waan tokko sitti yoo deebinaa deebistu waraana addunyaa tokkoffaa irratti namni haganaa du'ee jira. Wanni kun cuftinu propoogaandaadha. Kun hojii Ameerikaatii isittuu nam fixuu jira naan hin jedhin an deebii qajeelaa sirraa barbaada. Obboleessoo dura deebisaatti dhaggeeffadhuuti sanbooda yaadetti kannatta inshaallah. Hayyee. Gaafin obboleessa keenyaa dhimma badanii balleessuutii wal qabata yookiin suicide bombing. Fakkeenyaaf Afgaanistaan fi Paakistaan keessatti osoo dubartiin takka nyaata godhaa jirtuu faa namni wayii tokko dhufee boombii itti dhoosee ajjeese oduu jettu faa dhagaya. Wanti kun akkamii je'ee gaafate. Akka amantiin Islaamaa jettutti waan miidiyaan jiru irraanfadhu dhimma kanarratti islaamummaan seeraa akkam akka kaayinsiif hima. Wanti miidiyaan jiru fedhu dhugaa yookiin sobaas ta'uu danda'a. Quraanni suuratul Maa'idaa aayat 32 irratti namni tokko lubbuu nama tokkoo yakka du'aatiif malee yookiin ammoo badii dachii irra babal'isuu isaatiif malee yoo ajjeese akka waan sanyii ilma namaa cufa ajjeeseetti ilaalama. Namni tokko yoo ilma namaa tokko ajjeese namni san nama muslimaa yookiin nama musliman tahinis ta'u yoo nama ajjeese taate takkaahu yookiin yoo nama dachii tana keessatti badii babal'ise taate malee yoo lubbuu nama tokko ajjeese akka nama sanyii ilma namaa hunda fixeetti ilaalama. Quraanni namni tokko yoo lubbuu nama tokko baraare yookiin nagee baase akka waan sanyii ilma namaa cufa nagee baasetti ilaalama ja'a. Kanaafuu akka Quraanaatti lubbuu nama nagee takka baasuun dhoorkaadha. Suicide bomber yookiin namni badee balleessu tokko boombii hidhatee dhufee dubartii nagee nyaata godhu jirtu ajjeesuun dhibbarraa dhibbatti dhoorkaadha. Maaliif yoo fedhe Afgaanistaanitti yookiin Iraaqitti yookiin Ameerikatti yookiin Dubaayitti maaliif hin taane kun dhibbarraa dhibbatti dhoorkaadha. Or American or propaganda, whoever doing it, it is totally prohibited. Okay. Deebinti yeefaami if naa ta'ee jira. Parsantii dhibbatti ifaadhaami. Parsantii dhibba tokkoo if
Kanaafuu gochi akkanaa kun dogoggora jechuudha. Dhibbarraa dhibba dogongoraan siin jee akka waan sanyii ilma namaa cufaa ajjeesetti ilaalama. Kitaabota amantii kanneen an beeku keessaa kayyoo lubbuu nama tokko ajjeeste akka waan sanyii ilma namaa cufaa ajjeesteeti hajuu quraana qofa. Kitaabota amantii kanneen an beeku keessaa quraana qofaatu yoo lubbuu nama tokko nagee baaste akka waan sanyii ilma namaa cufa nagee baasteeti ja'a. Kitaabni biraa tokkollee akkana juun jiru. Perfect. Hayyee ammallee waan biraa si gaafatu danda'a. Ni dandeessa gaafadhu. Gochi akkanaa kun dogoggora akka ta'e natti himte. Yoo ummat kan laal cufti isaaniitu ummat nagaa ka jaalalaati. Walgayii akkanaa kan maaliif Afgaanistaaniif Paakistaan keessallee qopheessitee namoota waan islaamummaa al jiru raawwatan maaliif hin barsiise. Namoota sammuun isaanii joonjaweessuun maa hin qajeelchin. Wanni isaan raawwatu jiran kun azaab malee jannata kagalchuutti hin jirre akka ta'e maaliif itti hin himne. Gocha akka 9/11 sun fa'a ka akka bombii Londanitti dhoosanii namoota nagaa galaafatanii sun fa'a akka hin milkoofne maa itti hin himne. Osoo waan si jibbuuf kasi ajjeesu taate dalagaanti tun xinnoos taasisu fudhatamni qabaatti. Garuu aniin Yahudaa tokko jibbuuf maaf warra Ameerikaa kan nagaa dhaqee ajjeesa. Hagasitti namoota 3-4 islaamessitu maaliif achi dhaqxee namoota kan barsiiftee lubbuu namoota 10,000 hin hambifne. Wanni an dhaga'uu fettaan. Maashaallah. Obboleessi keenya gaafii bareedduu gaafate. Akkaan Afgaanistaanii fi Paakistaan dhaqee dhaamsa kana dabarsee balaa tana hambisuu barbaade. Obboleessi ani guyyuu niin dhaqa. Ammaa achitti hin deemu jira. Yeroo ammaa tanatti saatalaayitii TV irraan jira. Nuti Peace TV uummata miliyoona 100 lakkaa'amu bira gahuu qabna. Namni as jiru kun hangam takka? Uummanni as jiru kun 20 yookiin 30 caalan. Harkitee ammallee waan kana waraabaa jira. Waraabuun maaliif barbaachisa? Wanti waraabnuuf akkaanan Paakistaan dhaquufi. Akkaanan Afgaanistaan dhaquufi. Akkasuma ammaas akkaanan Ameerikaallee dhaquufi. Wanti waraabnuuf akka dhaamsa kiyya biyya cufa dhaquufi jechuudha. Barumsa kiyya kaniin ammata duree jihaadaa fi shororkeessummaa irratti kanne daawwattoota miliyoona 100 lakkaa'amu harkate. Wanti nuti hojjechaa jirruufis uummata addunyaa cufa xiyyeeffannaa keessa galchineeti. Anasittiin barsiisaa jiraami kunis waraabameetti tamsaasame jechuudha. Wanti beekuu qabnu an dhaamsa kiyya akka fudhataniif nam tokkollee dirqamsiisuu hin danda'u. Obboleessoo akka ati waan hin anjuu fudhattu si dirqamsiisee. Lakkina hin dirqisiifne. An akkamittiin uummata Paakistaan dirqamsiisuu danda'are akkamittiin uummata Afgaanistaanoo dirqamsiisuu danda'a. Haaluma wal fakkaatuun tanaas niin dubbadha. Akkuma atuu jette namoonni nagayaa hedduutu ajjeefamaa jira. Dhugaadha waliif galla. Garuu lakkoofsi isaanii hangam takka. Akka ati jettetti nama 4 fi 5 asitti islaamummaa fudhachiisuurra jara sanitti waan kana himuutu irra wayyee jette. Hojiin tiyya dhaamsa dabarsuu qofa. Quraana keessatti suuratul Ghaashiyaa ayata 22 irratti fazakkir innamaa anta muzakkir lasta aleehim bimusayxir ja'a. Dalagaan teenya dhaamsa dabarsuu qofa. Nuti qalbii ilma namaa jijjiiruu hin dandeenyu. Rabbiin Nabi Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam ati iimaan ilma namaa to'achuu hin dandeessu jeen. Qaqqaceelluma namaaf kannu Rabbii tokkicha. Rabbi qofaatu hidaayaa namaaf kanna. Ani ittiin haasawa malee amantii jijjiirsisuu hin danda'u. Rabbi olaane qofaatu akka jijjiiraman godhuu danda'a. Ani ittuma himuudha malee warri Paakistaan dhaamsa kiyya fudhachuu fi fudhachuu dhabuun isaanii Rabbi harka jirti. Garuu hundee gaafii teetitti hogguun dhufu akka kiyyatti ati kaaseta kiyya terrorism muslim monopoly hajuu laalu qabda. Kaaseta kiyya shororkeessummaa monopoly muslimaatii hajuu akka laaltuun barbaade. Terrorism muslim monopoly hajuu kana yoo laalte sammuun teetii fi ilaalchi kee ati shororkeessummaa irratti qabdu ni fooyyaa'a. Haasa'u san guututti irra deebi'ee haasa'uudhaaf amma yeroo hin qabnu. Garuu waan hin siimuu fadu akkaana nama nutti shororkeessitoonni sadarkaa tokkoffaarra jiran warra siyaasaati. Warri rakkoota na cufa uume isaani biyya feete fudhu Indiyaa. Walitti bu'iinsota Indiyaa keessatti mudatan cufaa'u Suduudaanis ta'e karaa lafa jalaatii warri siyaasaa harka keessaa qaban. Masjida Baabrii walitti bu'iinsa Masjida Baabrii maaltu fide? Sababni warra siyaasaati. Walitti bu'iinsa Gujiraatitti ta'e sababni warra siyaasaati. Waan Seepteembar 10 bara 2001 mudate. Waan 9/11 irratti mudate. Beekuu yoo barbaades kaaseta kiyya laali. Sunis waanuma biyya keessatti dalagame. Shororri siyaasaa dhoo isaan dalaganii jechuudha. Akka saayinsistoonni Ameerikaa 72 ja'anitti yakki shororkeessummaa kan 9/11 dalagame haaluma kamiinuu Araboota 19 xayyaara butaniin godhamuu hin danda'u ja'an. Abadan hin danda'amu ja'an. Tun dalagaa warra siyaasaati. Saayinsistoota Ameerikaa 72 tokkana jee Zaakir Naayikii miti. Dalaguma biyya keessaati dalagaa siyaasaati tun. Waan kana eenyutu godhe? George Bush. Obboleessi hangaan deebisaati yaa fixadhu naaf obsi. Deebisaati yaa fixadhu. Afgaanistaanitti namoota 100 lakkaa'amaniitu ajjeefamaa jira. Warri Ameerikaa kilastar boombii itti roobsaa namoota 100 hedduutti lakkaa'aman achitti fixaa jiran. Ati waa'ee suusaayid boombaraa yookiin waa'ee boombii balleessanii baduu haasa'u jirta. Kun haraami. Awwaan kana hin deeggaruus niin balaaleeffadha. Garuu wanti guddaan balaaleeffatamuu qabu loltoota Ameerikaan Afgaanistaanitti ergitee namoota nagayaa 100 lakkaa'aman fixaa jirtu kana. Kan Iraaqittis namoota nagayaa 100 lakkaa'amu fixaa jirtu kanaatu balaaleeffatamuu qaba. Saddam Hussein
Saddam Hussein ani deeggaraasaati illee miti. Inni dogongora hedduu hojjete. Uummanni Iraaqis sirna bulchiinsa Saddam Hussein jibbanii jiran. Garuu egaa Ameerikaan dhuftee isaa aangoo irraa buustee booda uummanni Iraaq hanga duraan Saddam jibban daran Ameerikaadha jibban. Waan Saddam Hussein nama badaa ta'eef Ameerikaan dhuftee Iraaq weeraruu hin qabdu. Saddam nama badaa ta'uun akka Ameerikaan dhuftee Iraaq qabattu godhuu hin danda'u. Maaliif waan kana godhan? Maallaqaa fi petroola saamuudhaaf. Fedhiin isaanii gaaza. Kaayyoon isaanii guddaan petroola saamuudha.